haasawaan ani godhuu fedhu keessaa haduraa gartee seenaa Afran Qallootii fi seenaa Oromoo tan Harargee yookiin Oromiyaa bahaatirraa dura dursoo Afran Qalloo jechaan kun maali? Wannummaa gartee namni kuni akka hedduutti waan kana hubata. Kanarraa waa xiqqoo dubbachuun fedha. Akkasumatti illee gartee amma guranee jechaan namni dhageeni jira. Amma guranee jechaan Giraany Ahmad jechaan. Giraany Ahmad kuni Oromo. Akkaataa Oromooti ta'e isiniif hin himarra. Halammadaa immoo haalli Oromoo bahaa akkam ture odoo warri Misraa hin dhufin duratti. Waan jirraayis waa xiqqoo nin dubbadha. Sanitti aansee Oriisaa Misraa akkam turtee maali sababni gaagama akkamtu dhufee waan jirraa nin dubbadha. Kanallee Dr. Muhammad Tuttuqina fakkaata irrumaan deebi'a jechaadha. Samboodaas akkamitti gartee Oriisaa jechaan waan akka gartee invasion jechaadha. Kanaas gartee Minilikiis waa xiqqishoo heddulleen tuquu balbala geetiin hularraa deebi'a maaliif Dr. Muhammad fixe sanna dura. Amma Afran Qalloo hoggaa jennu guddaa ta'uu mala xiqqaa ta'uu mala. Amma fakkeenyaaf namni karaa hoggaa Boorana jennu Booranni guddaa ta'uu mala xiqqaa ta'uutu mala. Amma Oromoon bakka lamatti qoodamaa Booranaa fi Barreentumaa hoggaa jedhan Booranni kuni guddaadha. Waan Oromoo jiddu galeessa jiruu fi dhihaatii fi gartee kibbaa kana hunda waan hammatu jechaadha. Garagallee immoo Boorana hoggaa jennu Oromoo gartee godina Booranaa keessa jiru ta'uus ni mala jechaadha. Xiqqaa ta'uus ni mala. Oromoo hoo jennuus akkanuma jechaadha. Oromoo hoggaa jennu Oromoo kanama gartee Barreentumaa fi Boorana hunda walitti qabate gubbaa olii san ka jiru ta'uus ni mala. Oromoo hoggaa jedhanis gosanoolee yookiin gosa jaarsoo keessaa ibidda xiqqaa tokkos ta'uu ni mala jechaadha. Kanaafuu waan Afran Qalloon taate kuni guddisuus ni dandeenya xiqqeessuus ni dandeenya ani immoo akkaataan itti hubattutti isinii himuuf jiraadha.